rada barsan. Kagarana carrana mo kana boda fulle akka nduneef carrada. Kanaafu waan kanarratti ani ijoollee ta'e nawanni gaafadhu. Kaleessa galgala ana namni anaa fi Ahmad Bosona Baalee ta'e namni lafarratti ijoollee saniin haasa'e ni jira nuun jedhanii hidhame ijoollee waliin qabame nuun jedhanii deebi'anii gurbaa ajjeefne jedhan. Amma abdii wanni barbaadu meeytama gurbaa sanii nuu kennaa lolli ni dhaabbataadha. Ati gama keetiin Fu'aad Ooroo waan kana akka nama waan kana keessa jiruutti nagaa buusuu barbaadanii mi'aan Fu'aad Ooroo as gabaabsee sinii maasaa ciruun fedhu lubbuun deebii gabaabaa maammeen dubbisuun barbaada. Dhageeffadhu kawalloo tirra dhaabbattee kawalloo bichaa fi jaararri lafarra arsiin dhumti malee kiyya ijoollee saguree lama qabadhu Fu'aad muutii qabadhu Aborra qabaan dubbatiin ayaati lubbuun namaa tuwalqita iddoo ajoorri bittuun finnanullee Okay, galat. Dhageeffadhu beeka. Jarjariin ganaaf itti Beeka dhageeffadhu. Kooya abdii kooya tille. Beeka dhageeffadhu. Tokkoffaa irratti ijoolleen teenna wanni beekuu qabdan. Ijoolleen teenna wanni beekuu qabdan yeroo lolaatii fi yeroon jaarsummaa garagara. Lafti lolaaf itti wal ga'anii fi lafti jaarsummaaf itti wal ga'an illee garagara. Wal arraba barbaannaan bakkee itti wal arrabsitan isinuu beeytan. Bakka kana ammoo wanni dhuftaniif dandeettanii sirnaan dubbii fixachuu hin dandeettanii gabbuutanii deemu. Tokko isa sani. Ammallee warri jaarsummaa dubbatu kun vaaraalii walloo ol kaasee vaaraalii arsii gabbuusuu miti kaayyoon isaanii akka achi ilaalutti. Vaaraalii arsii ol kaasanii ka walloo gabbuusuu miti. Qixa sirrii ta'een dubbachuudhaami? Takkallee. Okay. Gama arsiiti namni lola kana sochoosaa jiru ana mataa kiyya. Miidhamaa isaanillee yoo gaafatte narraa argachuu dandeetta. Ka du'ellee ka jirullee narraa argachuu dandeetta. Garuu kana argachuuf ka ani dhabee fi ka du'ee jira isaa wallaalee gaafa asnaafichisiifte anillee laayibima kanarratti ka du'ellee ka jirullee ka isaan barbaadanii dhufanii si gaafatan sii fida. Karaa kanaan dubbiin deemnaan yaa salaam. Karaa kanaan hin deemtu kiyya fidi kee hin jiru taanaan waliigaluu hin dandeenyu jechuudha. Ana ka waraana sochoosu gara arsiiti. Galatoom deebii gabaabaa sirri. Abdii bilisummaa waan si gaafadhu yaada isaarratti hin dhageettaa. Oy sitti deebi'a. Maamme namni amma ati barbaaddu ka ati gaafachuu jirtu ka ragaa harkaa qabdu si galee waa'ee nama gadhiifamee dubbachaa hin jiru ammatti ati namni ati ragaa harkaa qabdu ka dhabamee jettu namaa gam. Ani ijoollee nama shantu na bira jirtu. Nama haga 12 isaan 9 gadhiifne jedhanii sanillee an viidiyoo qabatamaa harkaan qabu yoo dhugaa ka gadhiisan taate dharaan waliin dhiibnu anaaf abdiin feesbuuka irraa qaba viidiyoo nama gadhiifne jedhu san naa haa ergu cheek godhadha yoo gadin dhiisin nama lama mucaa hayyee isinumatti haa ergu rakkoon qabu dhageeffadha isinumatti haa ergu ati naa ergite an nama kenna waan beekuuf addaan baafadha amma ijoolleen daruuritti ani barbaadu ammaan tanatti mucaa Mustafaa jedhamuu fi Keeyiraan jedhamu mucaa Arsiisa Gureetii fi tokko Baalee gastii isaan gubbatti tuma wajjin jira ijoollee san lamaan naa haa fidu kasilaa du'ee reeffi tallaajaa jirullee viidiyoo akka itti ajjeesaniin jira sanillee akka gootan isintu beeka achi booda ammoo ka isaan isin gaafatanillee na gaafachuu ni dandeettanii jechuu garuu ijoollee tana lamaan ammatti na barbaachifti daruurii. Okay, galatoom. Mee amma bakka kanatti isin lamii waa takka walii obsa. Abdii bilisummaa atillee rabbumaa jedhi waa takka waan nu obsi. Mucaan maammeen shoodheen barbaaddan gurbaan haleeltuun ajjeefame jedhu kalgalee galgala hin jiran nuun jedhe waa'ee isaarraa Fu'aad maal nuuf himuu dandeetta? Anta. Jechuun waa'ee kenna sanii abdii naa dubbatu wanka kanaasii hima rakkoon qabu ana irraa masuula siin jedhee bara mucaa isaan sokan maammee gawaadii dawaasiritti qabame. Anatu irraa masuula sii hima. Abdiin dhageettaa waan maammeen jedhuun dhageetta rabbii keessaniin jedha miskiinuma karaa deemu jidduun nagaa buusuuf ummata Oromoolle akka boqonnaa argatuuf rakkoo kanallee namni danda'u sillamii ijoollee gamanaa jirtu kana laayivii kanarra nuuf fiddee atis maammeellee nuuf fidee walii gadhiisuu dandeettani mee gaafii kana si gaafanna. Short answer. Hayyee ani kaniin asirraa hundi keenya kan asirraa waywaatu jirruuf kan waamee qabsinee asirra teenyeef miskiina naga buusudha miskiina naga deebisuudha. Wanni dhugaa jirtu walitti himnu jalqaba namni ijoolleetti yaa'ii godhee namni ijoollee keenya tuttuqee ofii kaases isaanuma kana namni jalqaba nama keenya fiduu qabus
isaanuma dubbii jalqaba eenyu nama abdii keenya abdii Dubbii dubbii ka'umsa hanqisi dubbii bira dhagin bar abdii ka'umsa guddaa yoo wancan jeeta isintu aappitti sarchi godhee hawaalaa waa'ee hawaalaatiin kaaftanii haqiiqa dubbanne arrabni irra dubbattuun kun si gogaa abdii Maammee nu mana dubbataa irratti qoy. yaada sin kennin jechuudha abdii abdii jeela biyyaansa abdii durii akka maree fi maammeen deeme kanatti deeme jechuu barbaadetan maali Dudduuba Abdii ilaali. maali Qoy, ilaali, mee yaada fudhatu. kiyya nan haasaa maali tan deemu jiran Laali abdii kiyya ijoollee tanatu kana kaasee fi sana kaasee miti. Wanni irra jirru amma maammeen ijoo mucaa natu waa mas'uulaa ni baasaa. Waan gama kenna jiru ijoollee tana lamiin barbaadaa nama haganan barbaadaa tanaaf naafi daatii kanallee kunootinarraa argadhaa jechuun jira ati kana nu gochuu dandeettaa qofa si gaafanne ebalutu akkas ta'e san akkas ta'e waan keessan deemnu. ilaa namni tokko muyitirraa kaanan ma'assalaama rabbii kaaba Namni tokko muturraa ka'e abbaa muturraa ka'e sirraa qabu. na dura dhaabbatte taanan ani isinin beeku isinin naan beektan kan dhumu miskiina ilma abdii bilisummaatimi mana oowwaa keessan baxxaaniyaa jala ciisutti jira. Hayyee. Kuna dhawutti hin jiru. Wanni tokko na jala fiigee na cinqaa hin jiru. Miskiina garuu roorrifamu cafaqamu waa meeqa ta'u santu garaana nyaatu jira. Akka waan anatti gaddu jira jechuudha. Jalqaba irratti. Namni jalqaba jaalattanis jibbitanis ilma walloo qabees kajoollee tuttuqee ofitti kaases ilmaan keessan. Nuyi akka wallootti sheeka keenya dhiisi manduggicha keenya dhiisi abbaa gadaa keenya dhiisi maraatan asirra jiru an abdii bilisummatu ilmaan walloo qaba. Nama kiyya reefka kiyya mucaa kana naafidi hoonan ilmaan walloo qabatuu dadhabe hoonan durriyyee walloo qabatuu dadhabe wallaahi riyaa keessan jira akkaan bahee dhaqee manduggotti of kennu fedhan du'anatti haa faradani fedhan umriinatti haa faradani fedhan dhagay. Hammoo bakka lubbuun ilma namaa walqixatti wallahi lazim yoo mucaa maammee kana baasuu hin dandeenye manduggummaa tokko hin haasayinaa waa tokko naga fiduuf hin yaadinaa inni miskiina isa dhume rahmata kadhaa haadha rabbi sabrii haa kennu jaati duraa maqadhaa walaa cafaacafu kuni waan abdii bilisummaa kanarratti masuulummaa fudhadhu hanga mucaa maammee bahutti masuulummaa ilmaan walloorraa sheekni fedhees hin fudhatu manduggoon fedhe abbaan gadaa fedhe hin fudhatu gaafa mucaan kun bahe immoo funyaan ilaa ijatti wal dhaabbannee baaligee nu kee jiru gurra qabnee afaan qabachiifnee uskuutu goonee teessisiif mucaan nu baasa gaafa keenya baastanii du'aa isaa horeef qagarre qarbanne isin keessan nu gaafadhaa nu isoo du'aa harkaa qabaanne du'aa keessan reef qareef qumaan galchan miidhamaan galchan fayyaa immoo fayyamaan galchan akkuma nama keenya argannetti namuma keessan isinii deebisnee isinii kennina yoo kana hin taane isin nama kiyya asitti fidaadhaa lubbuun namaa waliin caaltu osoo hin taane obboleessoo dhageesse. Daga. Hoo dhugaa jirtu miskiina yaaddan hoo dhugaan miskiinni nagaa argatu barbaaddan nu ilmaan walloo isa du'ees yaafnee reef qadachi keessa guursisiifnee lafee isaa guursisiifnee hin fidna ijoolleen teessan kunooti ilmaan keessan nama keenya reefka keenya fichisiisa reefka keenya ijaan nu garsiisa. Yoo kanan taane waasi gaafadhe sheekummaa abbaa gadummaa hin haasonnu waasi gaafadhe gaafii takka hayyee si gaafadhe nagaafadhe maammeen kun infidaa sanaanatu irraa mas'uulaa jedhe asumarratti ebalu dura haa fidu miti sa'atii tokkoof wayitii wal fakkaatatti waan jiru isin lachuu yoo nuu gootan dandeessu akkas amma atilleen inni haa fiduudha innis inni haa fiduudha. Tokko jalaa galuutti hin dandeenyu. Isin lachuu waan nu jennu yoo nu dhageettanii nu fudhattan sa'atii mijjaa waan nutu godha. Akkaataa mijjaa waan nutu godha. Maaliifi atillee maammeen haa mul'atu booda na gaafadhaa jetta. Fu'aadilleen ijoolleen lamiin mul'attu malee waan kanaan dubbadhu jedha. Si galee? Yaanni amma asitti wal bira kalaa'e dubbiin wal bira kaloofte akka wal hin maqne. Si galee? Sa'aatii ma wal fakkaatatti atis waan gamanaa nuu fiddee innis yoo waan gamanaa nuu fide nuu fudhattaa maammee ni fudhachiifanna. Baraan dubbadheen jira bar ani gaafa nama kiyya san jira haa ta'u du'a haa ta'u reefka nama kiyya haa ta'u miidhamaa haa ta'u jaan argadhe nama keetis caccabaa haa ta'u reefka haa ta'u anis siifan fidaa siin jee bar hoo qarbamee biyyeen irra awwaalamte nama kiyya san itti ergee nama awwaale san awwaalcha keessaa nama kana baasi jeeni fidaa jee bar. Hayyee galatoom. Amma dabaree naa kenne kee beekaa Maammee dabaree keetii
waan abdiin jedhe Ila amma asirra maal barbaada beeyta? Tokkoon nama akkana Meeqoo? jalan dubban inni illee akkana namatu jalan qajeelfama dubban jedha waan maan meeroo takka Qajeelfama laale. meeroo takka nama qajeelfama jedha Ayye. Qajeelfama. Ani yoo inni gongora dhiifama naa godhaa jiran an nama jaarsummaa beeku jechuun waan sirraa'uu qabu wayii anamma abdii bilisummaa biratti illee rakkoon argu maammee biratti illee rakkoon argu. Addunyaa Anillee kanarratti akka aadaatti illee akka seeraatti illee qaamni wal dhabe lamiin waliin taa'ee dhugaa walirraa argachuu hin danda'u. Nuti Oromoodha. Obboleeyyan Oromootu wal lole. Bareentuma ilmaan bareentumaa wal Oromoo keessaallee. Lallabadhaa Oromoo bal'oo jira. Oromoo godina biraa jaarsa filadhaati. Dubbii tana akka laalan godha. Abbaa fedhe haa ta'u. Fedhu Harargeerraa haa ta'u. Fedhu Jimmarraa haa ta'u. Nama sadii filadhaati. Adeemsa. No, firoomsa. Adeemsa. Lama shan. Firoomsa Akkasii miti. akkas malee hin ta'u. Adeemsaa fudhannu ree. Eela. Ijoolleen Ayye maaliif lachuu jetta adeemsa? yaada abdii qabu waasaa jiran ijoolleen lachuu. Waan abdii qabu dubbachaa jiran. Kanaafi. Baranillee rakkoon hin jiruu siin jedha baramma. Isaan irraa haa baafnu ree. Ayye lama shallaa waan kana waan itti oofneef beeytaa nuti lama shan waan kana wallaalleeti miti nama itti horachuullee wallaalleeti miti akka nuti deemaa jirru sirriillee akka hin ta'in hin beekne kophaatti waan kana yoo miskiin hin beekne waan ammoo waan kana gooneef beekta isinirraa gabboo na dhageeffadhu laa eeke yeroo takka na dhageeffadhu. hin bu'in jechuun waan gabboo barbaada laa na dhageeffadhu galaal. Wanni abdii bilisummaa haasa'ullee obboleeyyan kun miira keessa galanii wal lolan. Namni hogguu wal lolu tokkoma dura balleessa. Namni wal qixa waan balleessu. Ka ammoo haqa namaa kennee akka boodaafillee walitti fayyan ka godhu jaarsa nama hedduu taa'u bar biyyatti illee beenaa gosaa fi gosti wal loltii gosa biraatu hedduu taa'a. Ani osoo amma tuulama ta'e yookiin harargee ta'e abdii bilisummaa kana yoo waan fedhe jedhee na dhageeffata. Maammeellee na dhageeffata. Dhugaata yoo kalaal rakkoon amma jirtu tun akka furamtu obboleeyyan kun miskiinni gaara keessa deemu kun akka waliin finne barbaaddan nama dhugaa Oromummaa jaalatu nama tokkummaa Oromoo jaalatu dhiigni miskiinaa kun itti dhagamu abbaa feetan sooshaal miidiyaa kanarraa hin beeytanii filadhaati abdii bilisummaa achiteetti affeera maammeellee achiteetti affeera warri wal dhabe taa'ee dhageeffanna manguddoo yaada abdii bilisummaa irraallee abdii bilisummaa itti haa himatu maammeen illee haa himatu dhugaa hedduu kana hedduutti namni nama haa araarsu ka araarsuu danda'u nama waan kanarraa bilisaati eekee tana jala mureessitti himaa tana na amala. Ijoolleen kun walitti araaramuu diiduutti hin jirtu nama walitti araarsuu dhabame malee. Ijoolleen walitti baay'ee kaluu jirti. Yaanni jaraatis abdii birallee hammeenyi hin jiru. Maammii birallee hammeenyi takka jiru. Abdii bilisummaa yaada kiyya kanarratti maal jette isarraa dhagaa. Yaada kanarratti jarana ammuma laala asirratti wanni dabalu ammuma bakka isaan filatanirraa nama 1,000 keessa nama bilchaataa nama 2 fidachuu dandeenya tokko ammuma. Ila asirratti ammaan yaada lammii irratti ta dabarilleen kiyya jedha. Tokkoffaa irratti jaarsummaa fi ijoollee walloo akkuma isin amma abdii asirratti affeertan kana guyyallee Kingaaf Madiin affeeranii turan. Anamma sirritti naa ta'e jechi wanni kun Oromoof Oromoon tokko yoo wallole qaama sadaffaa araarsa. Isin amma tarii warri waa dubbataa jirtan kun Arsii ta'uu dandeettan. Walloon ta'uu dandeettan kana lamaan keessaan baatan. Dubbiin ammoo bakka isin walloon keessallee hayyuu finnee Arsii keessallee hayyuu finnee ijoollee teenna ufumaa walitti qabnee araarsina jettan san hin jirtu. Amma dubbannee akira walumatti wanni addaa yaa'uu taati. Maaliif jennaan namni hundi akka ani jedhetti naa dubbadhaa jedha ka walloollee anillee akka ani jedhetti naa dubbadhaa isiniin jedha. Ammallee dubbiin tun nama kuma kanarratti laayivii gubbatti osoo hin taane yoo dhugaa waan kana heddan lafarra gabbuuftanii gama Arsiitillee nama yoo as deebi'e hawaasa amansiisuu danda'u fudhattanii gama wallootillee yoo inni dhugaa as deebisanii hawaasa fudhachiisan malee dubbiin miillanaa tun akka duraan miidiyaa gubbatti fixansanii xiqqoo jajjabina qabdi lubbuu namaatiillee as keessa dhabame yoo akkas gootanis bareeda lakki akkas illee goonu rabbiin itti kadhannee akkuma amma deemaa jirru kanattis hin dandeenya hojjettan sun filannoo keessanii jechuu barbaadan. Galatoom abdii bilisummaa waan kana eenyu eekee dhagaye. Dubbii tana ni finnaa abaarsa beeki. Tilmaan bareentumaa
nama amantii tokko qabu ka Oromoo keessattuu ammoo namni silaa har'a borullee rabbiin biraa waa waliin eeggatu ka Oromoo keessallee walitti aanu yeroo akkana wal goonu nama gaddisiisa. Anammoo wanni waa jechuu barbaade nama aadaa Oromoollee beeku, nama hortee teena tanallee sirriitti beeku, nama safuu Oromoollee beeku, nama sabboonummaallee qabu. An isinii wannoo godhaa qalbeessaa Mammad ni beeytan jedheetii yaada. Ijoollee walloollee sirriitti beeyti. Ijoolleen arsiillee ni beeyti. Jibbaa arsiirraallee hin qabu. Walloorraallee nama jibbaa qabu nama Oromummaa fi tokkummaa Oromootti nama amanu. Ani itti bilbilee gastii isaanuu banee abdii bilisummaallee achitti dhufee maammeelleen achitti dhufee inni manguddoo abbaa barbaade nama Oromoo tana walitti araarsuu akka namni keenya kun waliin dhabne akka isaa fayyaalummaa jaalala tokkummaa iddoo keenyatti yaadu abbaa fedhe manguddoo haa fidatu fedhu Tuulamarraa haa yaamatu fedhu Wallaggarraa haa yaamatu fedhu Jimmarraa haa yaamatu ka Arsii fi Walloon ta'in manguddoo lama ta'ee sadii ta'ee nama sirriitti dhageeffatee ijoollee Wallootaa miidhamtillee yoo jiraatti ka qabamee nama harka ijoolleellee yoo jiru yoo ta'e ka du'ellee yoo ta'e ka Arsiillee ka akkas ta'ellee yoo jiraate walitti lakkaatanii araarri akka bu'u. Haayixillee namaa hin kennamti manguddoon akka namaa kenniti waan manguddoon sii kennite immoo aamiin jennee fudhachuu qabna. Tanarratti waliigallee gaafa manguddootti dubbii kennattu manguddoo dhageeffatu murtii manguddoollee fudhachuu maaliif namni haqa murtii manguddoo fudhate bor deebi'ee walitti hin bu'u. Tana yoo akkas goone akkamii. Masan kiyya waasirratti waasiin jedha dubbii tana lafarratti jaarsanu ilaaluu jirti. Jimmaa fararga jidduu jira. Amma to'annoo manguddoo saniitiin ala taatee lolli deebi'e. Lola deemu jira. Nama du'u jira. Siigalee lubbuu namaa badu jira. Sanii fuula itti gallee akkuma nageenyi bu'uuf gartee garanatti itti xiyyeeffannee dhiibu jirra malee akki silaa akkasuma. Amma ammoo waan namni walitti lafarratti harkaan walitti jiruuf. Sababni namni harkaan walitti jiruuf ammoo sababni ijoon bakka tana jiru. Akka furamuuf wanni dhiibnuu fi akkuma lubbuun harki namaa walirraa dhaabbatee lubbuun namaa baraaramtuuf. Yoo karaa ati jette kana deemne. Maarree ani qalbeessa taa bilbilu laal eeke laal. Ammuma yoo nuu dhufe haa nuu dhufu laal. Ammuma nuu haa dhufu. Laa asirratti osoo hin ta'in laal mana Arsii keessatti illee ta'u mana Walloo keessatti illee ta'u. Na dhaggeeffadhu mee lama shan kiyya. Akka ati jettu kanatti guyyaa 3-4 karaa dheerata. Sigalee. Bifa sanii yoo itti fufne ganaa lafarratti beellama qabu achitti beellama qabu lafarratti yoo ta'e gosa jaarsota gugurdoo Harargeetii fi Jimmaattu jidduu jira harkaa qaban. Uummata sanuu harkaa baate. Qalbeessan tokkichi miidiyaa irratti dhufee maal godha? Yoo dandeenye ijoolleen tun kaluu jirti namni lama Wallaggarraa yookiin Jimmarraa yookiin Shawarraa yookiin qalbeessan maa sunuu nu dhufee siigalee akkaataa itti ijoolleen. Ani barka siin jechuun jiru laa eeke siin dinne bar laal. Gasti illee jarrumaan nu waabanan mana kee kana cufuun. Nama har'aadhumaa oolee kan boru deebi'ee dhumu tana hambisuudhaaf waan hojjetamu osoo wal gaafanneewu. Isa nu ka barbaanne isa sani karaan 2-5 deemu kun karaa dheeraa lubbuu namaa ka amma duutti jirtu baraaruuf yeroo waan dhaqqabamuu miti. So lubbuu namaa amma duutti jirtu. Reefi kanallee adeemsa jedhee wanti jedheef amma ijoolleen walitti dhiyoo jirti. Du'a namaa kanallee argaa jirti. Waa hunda isaa keessa jirti ammaan kana akka dura sanii miti erga ijoollee haga kana ol bira teettee nuun haasa'uu dandeette maaliidhaaf guyyaa boru gidira namatti dhiyeessineetiin. Karaa beellama guyyaa 5-6 deemurra rakkoo waan walitti dhiyaate kana.